hadawannu Korsas iraha hafuthannu Blog isin godhu marga gaafa immoo blog isin godhe sana booda moratti ni gallu yeroo baay'ee maalan arge ebelu blog isirraa kaasee diraama kuma shannatti kenne kuma jaatti kenne akkasii ebelu hadisi yoo jedhe blog isirraa kaasee naan jedhani ekani birri kuma saddeet kuma sagalfaatti laaf wanti beeku qabdan madaamin blog isin godhe kaampaaniin blog isin godhe ofiisni blog isin godhe iddoo kamittuu gaafa bollo qabdan blog keessa kan sanirraa kaasuu danda'u abbichuma blog isin godhe sana malee nama haaraa nama biraa akka seera biyya sanaatti akkuma bilbila fakkeenyaaf namni tokko WhatsApp isaatti nama tokko blog godhe abbichuma blog WhatsApp isaan godhe ta'ee baasa malee namni biraa baasuu akkuma dandeenye sana kunillee sanu blog kanallee kaasuu hin danda'amu jechuudha kana wanti Tumiti jira. By the way, asuma wanta dubbachuu barbaadu olmaani dhimmoota seeraa wal qabatan hedduu maybe sabee kudanneessu baay'een keessan sabeektu dhimmoota seera biyya kanaa wal qabatan hedduu isaa nu caalaa muuxannoos qabaa nu caalaa beekachuudha. Dubbisuu dandeessu. Keessaa warreen dubbachaa turte warreen Saawudii fa'aa warreen Bahariin fa'aa maybe na caalaa beeka waan ta'eedhaaf olmaaniin gaafachuu dandeessu. Garuu wanta jechaa ture yaaduma isa ammaa kanarratti mirgaa birqama keessan bartan taanaan wanti isin tasaaqaqaa fooxaa shurraabii jala dhokachaa hojjettan hin qabdan. Amma warroota dhimma damooza irratti kanarreef dubbachaa turellee kanuma. Ijoollonni baay'een damooza isaanii seerumaan fudhatu jajabaatan jechuudha. Warreen keenya ammoo walitti qabatu. Hojii galanii madaamii keessa hojii eegaltanii yoo madaamiin sirru kurte dallaalaa kan maqaa dhuftan isin garuu harka ishiitti kan galu bakka takka dallaalaa dhufee hojii sana galtee nuti hojii sana kan of kabaju sida kan of salphisu summadha waan ta'eedha. Innaa isa kanadha inni immoo waa'ee kan waan iddoo kaasa jira oolmaan seera qabeessummaa miti taanaan wantichi bilook taatanii tudha taanaan biyya kana keessa kan isin jirtan bilooki abadan mucayyoo tokko deengadda akkuma oolmaan jedhee laayyooma kanarratti kan wajjin haasaa turre diraama 3,000 kennitee akkaawunti irra galchitee kaansileeshinii irraa akkan bilaakilistii akkan irraa kaasisu bilookii akkan irraa kaasisuufitti sagaleen qabamee na bira ga'ee jira. 3,000 jalqaba kenniti 2,000 sana booda 5,000 diraam bilookiin isarraa ka'a. No, inni kun abadan hin ta'u. Annan beekan nu biratti madaamiin keenya yeroo tokko mucayyoo tokko bilook gaafa gootu diraama 4,000 kafaltee jechuudha. Drama 400 akkasumas olmaan drama 400 qofa kafalu biloog gochuudhaaf isaan warreen biloog godhan jechuudha. Biloog godhan taanaan garuu abadan namni kan biraa baasu mootummaa nu baasu danda'a nama sana baasu danda'a biloogii jalaa si baasa. Garuu immoo ijoolleen keenya baay'een keessan hin amantan. Amma osoo nama fidaa jedhee sa'aatii ammaa kanatti nama 5 fidee nutti kenna osoo olmaan faana biloogii warri qabdan biloogii sinirraa kaasisan inni osoo dubbatame hundi nama fida. Isa dhugaa garuu hin amantan. Wanti kun wanta yeroo meeqa deddeebiidhaan mana kottillee inboxinallee naa dhufaa turedha jechuudha. Wanta akkasii kuni innaa olmaaniin dubbisaati wantoota akkasii wanta gama seeraa dhimma employment kontiraatii immoo warreen dhiiraas employment kontiraatiin kan viizaan ittiin bahuu fi kan kaampaanii keessaa tokko miti. Tiree olmaan viizaan kan ittiin bahu employment kontiraatiin viizaa kan biraadha. Jalqaba kan bahu jechuudha. Sana booda